Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa erga gara yuunivarsiitiitti guddatee yeroo dhiyoo haa ta'u malee hojiin hojjetaa jiru naannoo fi biyyaafis waan guddaadha. Tajaajila barnootaatiin cinatti hojii qorannoo adda addaa hojjetaa jiru. Leenjiiwwan hanqina ogummaa keessatti uumaman qoratanii achi booda karoora leenjii qopheessuu beekumsa ogummaan horatan biyyaan tajaajilani. Yeroo baay'ee qorannoon taasifamee fedhiin dhufee fakkeenyaaf hooggansi sun maalirratti hanqina qaba kan jedhu erga adda ba'ee booda sananni garaagaraa erga qophaa'ee booda leenjiin hin kennama. Gorsaan cimsuudhaa fi akkasumas immoo bu'aa qorannoodhaan argame galtee imaammataa ta'uu danda'u, rakkoo furuu danda'u. Keessayyuu qorannoo nuti gaggeessinu qorannoo akkumatti yaada irratti yookaan tiyoodii irratti hundaa'e odoo hin taane applied researchidha kan gaggeessinu. Researchiin kun kallattiidhaan rakkoo hojii keessatti raawwii keessatti nu mudate sana hiikee bu'aa hawaas dinagdee akka inni cimu kan godhudha. Hojjetaan mootummaa gahumuu qaba. Kan inni gahumu inni tokko dandeettii beekumsaa fi ilaalchi hojjetaan mootummaa qabu kun leenjiidhaan cimaa, leenjiidhaan jijjiirama jechuudha. Hojii riifoormii tokko leenjii gahumsa dandeettii fi ilaalcha hojjettoota mootummaa jijjiiruu danda'u irratti hojjechuudha. Inni biraa yoo riifoormii jennu riifoormiin kun kan hidda qabatu qorannoo fi qo'annoo hojii irratti ooluu danda'u applied research gaggeessuun ta'a. Qorannoon kun rakkoolee hawaas dinagdee hojii mootummaa raawwachuu keessatti seektoroonni qaban adda baasa. Rakkoowwan hawaas dinagdee keessatti jiran keessatti qorannoon bahee irratti hundoofne immoo gorsa kennina jechuudha. Kanaafuu gorsi keenya ka'umsi isaa qorannoo irratti hundaa'a. Yuunivarsiitichi madda imaammataa fi tarsiimoo mootummaati. Keessattuu waan hooggansi hojjetu raawwii isaa beekumsaan akkuma tumsan beekumsaan hordofu. Hooggansi biyyaa fi lammii isaaf quuqamu akka jiraatu cichee hojjeta. Seera dirree taphaa cabsuu hin qabnu hooggansi keenya. Konstituushinii biyyaa, aadaa biyyaa. Gaafa kana keessatti waa kalaqee jedhu waan san waan aadaa safuu hawaasaa hin cabsine kalaqeetu dan isa san duudhessuu isa san hojiirra oolchuudhaan rakkoo uummataa hiikuu addunyaan keessattuu jijjiirama keessatti jijjiirama kana faana tarkaanfachuudhaaf hooggansi yeroo yeroodhaan apdeet ta'uu qaba, haaromuu qaba, gahoomuu qaba. Yuunivarsiitiin keenya yeroo qaba, yeroo dubbisuu qaba, yeroo qoratu qaba, yeroo waan adda addaatiin xiinxaluu qaba. Hooggansi immoo yeroo adda addaatiin biiziidha waan ta'eef isarratti hooggansa nuyi ni gorsina, ni leenjifna, ni gahoomsina jechaadha. Yuunivarsiitiin keenya madda yaadaa jechuun bakka yaadni burqu, bakka poolisiin itti burquu fi bakka poolisiin mootummaa baase immoo akkamitti hojiirra oolaa jira, bu'aa fidaa jira moo hin jiru, hanqinni isaa maali? Hooggansi naannoo sanarratti ramadamee jirus ergamatti kenname baataa jira moo baataa hin jiru? Jedhanii akkaataa itti madaaluu dandeenyuun socho'aa humna ofii cimsaa kan jirru jechuudha. Waan hojjetan ammayyeessuu fi uummata biratti fudhatama argatuuf yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa ogeeyyii isaa ni gahoomsa. Carraa barnoota adda addaa fi leenjiiwwan barbaachisu hundi isaan biratti baratamaadha. Barnootaanis lammii tajaajiluuf jecha bara baraan gosa barnoota adda addaa dabalaa jiru. Hojjetaa akaadaamisii qabnu keessaa hojjetaan 31 warra PhDdha. Eebbifamanii dabalataanis hojjetaa 173 maastarsiidhaan eebbifaman qabna. Amma warra maastarsii qaban kana keessaa hojjetaa 31 carraa barnootaa kennineefit barnoota PhD isaanii hordofaa jiranii jechuudha. Akkuma adda xumuranii gara hojiitti kan dhufan ta'a jechuudha. Gama biraatiin hojjetaa bulchiinsaallee yuunivarsiitiin keenya hojii baruuf barsiisuu waan kennuuf hojjetaa keenya digirii jalqabaatiin digirii lammaffaatiin carraa barnootaa kennuudhaan hin misoomsine jechuudha. Humna kana misoomsinee akka dandeettii horatu goonu malee ergama keenya galmaan ga'uu waan hin dandeenyeef kana amaneetti keessoo isaallee yuunivarsiitiin yeroo gara yeroo cimsaa dhufee jira jechuudha. Gama barnootaatiinis yoo ilaalle guddinni gama sanaan jiru jalqaba sartifikeetii kennuurraa jalqabee yeroo ammaa sadarkaa PhD irra kan jirru jechuudha. Bara kana bara 2015 PhD piroogiraamii lamaan bannee karikuleemii isaa dursa kan bocame diffeendi kan ta'e
lama immoo pirogiraamoonni lama banamanii barnoota irra jiru. Sana qofa miti sadarkaa maastarsii irrattis kanneen haarawaa ta'an hedduun akkasuma banamaniiti jiru. Ibin ammas bara 2016 kan banamantu jiru jechuudha. Kolleejiiwwan sadii qabna. Tokko kolleejii development studies jennu. Inni lammaffaa kolleejii faayinaansii fi management studies jedhamu. Inni sadaffaa kolleejii saayinsii fi teekinooloojii jenneeti kan qindeessinee jiru. Akkasumas iskuulii barnootaa lama ni qabna. Iskuulii seeraa fi iskuulii leadership and public policy studies jennu qabna harkaa. Sana keessatti barnoota sadarkaa maastersiidhaan sagantaa jaama aktiif hojiirra qabna. Iskuulii seeraa jalattis commercial and investment law, masters in commercial and investment law jennee harkaa qabna. Kana yeroo hojjennu egaa fedhii qorannoo gaggeessina. Fedhii kana yeroo gaggeessinu kan focus goonee tochoonu public sector irradha. Kanaaf mana hojii mootummaa irra deemnee sektoroota mootummaa irra deemnee fedhii adda baasna. Leenjii raawwachiisummaa hojjettoota keenya cimsu kennu waan tokko. Gara biraa immoo barsiisotaa fi qorattoota keenyaaf carraa barnootaa. Even hojjetaa bulchiinsaafis carraa barnootaa. Maastersii asitti hojjetaa bulchiinsa keenyaaf asumatti ofii keenya akka isaan carraa argatan goonee barsiisna. Nama 14-15 kan ta'an bara darbe kenneerraa fi warra barsiisotaa fi qorattoota immoo yuunivarsiitii biraattis dorgomanii yoo argatan ispoonsar goone akka isaan baratan goona. Sagantaa barana PhD jalqabne keessa nama 13dha barattoonni nu bira jirani. Achi keessa namni 5 istaafii keenya jechuudha. Baay'ee horiitiin kan barsiisnu. Bajeta mootummaatiin miti kaffalchiisnee barsiisna. Namni hafe namni 8 sun waan inni kaffalu baasiisaa haguugee nama 5 immoo baasii malee akka barsiisannu irratti hojjennee jechuudha. Qorattoonni yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa seektaroota irratti qorannaa gaggeessaniin hanqinoonni tajaajila irratti dhibaa'ummaan jiraatu hawaasa qixa tajaajiluu dhabuu fa'aa adda baasanii kanaaf ammoo leenjiin akka barbaachisu akkasumas siviil sarvaantota raawwii isaaniitiin adda baasuun furmaata jedhanii. Edda qaxxalee baduu hojiitti seenee duras hojiirra edda hojii seenes otoo leenjii walirraa hin cinne kennameefi. Leenjii akkamiitii beekumsa qofa osoo hin ta'in leenjii ilaalcha jijjiiru. Leenjii ani hojjetaa mootummaa eddan ta'ee maaltu narraa eeggama isa jedhu keessa isaatti kan uumu. Kutannoo keessa isaatti kan uumu akka kutannoodhaan tajaajilu kan godhu leenjii walirraa hin cinne otoo kennamee kan jedhu rikoomandii gooneera nuti. Kan biraa hojjetaa otoo gargar ba'e. Istiraateejii ittiin madaallii hojjetaa mootummaa yeroo hojiirra jiru kana tooftaatti ittiin hojjetaa cimaa, hojjetaa giddu galeessa, hojjetaa immoo sirriitti gorsa barbaachisu jedhu. Tooftaatti ittiin madaallii adda baafnee hojjetoota ciccimoodhaaf insentifii adda addaa kennine warra kaka'umsa qabu warra kaka'umsa hin qabnetu adda baasuu qabna dandeenye. Gama biraatiin hanqinoonni uumamuu kan danda'anii fi qajeelfamoota bulchiinsa qabeenya humna namaa seeraan hojiirra oolchuu keessatti qaawwi waan jiruuf jedhanii. Seeronni waraqaarra jiran hojiirra jiraachuusaa chee gochuun barbaachisaadha. Cheek inde baalaansiin jiraachuu qabu. Hojimaanni mirgiis dirqamni hojjetaa hojimaanni adda addaa sirriitti barraa'ee jira. Gadi bu'ees hin jira. Garuu namni hojjetaa mootummaa riferiin godhu. Kanaaf sana hojjetaa mootummaa itti siqee hoogganaan itti siqee hojimaata cabuuf hojimaan hojiirra jiraachuusaa cheek inde baalaansi gochuun barbaada. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa qorannoowwan adda addaa seektaroota mootummaa waliin hojjeta. Hanqinoota qofa adda baasanii dhiisanii fala barbaachisu waliin eeruu boodas leenjii barbaachisuun biraa hin hafanii. Qorannoo gaggeessinee miti kan biraa hafu. Akka inni hojiirra oolu leenjiidhaan deeggarra. Seektara dhimma sana laallatu leenjiidhaan deeggaruudhaan san qofaa miti deeggarsa gorsaa kennuudhaan. Fakkeenyaaf amma kan tarsiimoo carraa hojii uumuutu irratti qorannichi egaa adda bahee booda akkamittiin tarsiimoo haaraan immoo hojiirra oola kan jedhu biiroo carraa hojii uumuu wajjiniin hamma dhumaatti waliin hojjechuudhaan akka bu'aan argamu taasifamee jira jechaadha. Kanaaf
gaappii jiru yookaan immoo rakkoo jiru baasnee qofaa miti kan biraa deebinu. Hojiirra oolmaa isaa irrattis wajjiniin ta'uudhaan leenjiidhaan gorsaan qabatamaattis impaaktiin inni fidu bu'aan leenjiin sun fidee fi bu'aan qorannoon sun fides hawaasa biratti maal fakkaata itti quufinsi hawaasaa gama sanaan qabus maal fakkaata waan jedhu dhimmamaa biras geenyee fiidbaakii isaa yookaan immoo duubdeebii isaa qaama raawwatu sanaafis dhiyeessuudhaan haala sanaa wajjin hojjetaatiin jira jechuudha. Ogeessonni keenya qorannoowwan kaka'umsa isaaniitiin qoratan akkuma jiruttidha. Lammaffaa immoo bifa konsaltaantiidhaan sektoroota faana sektoroonni rakkoo isaanii hiikkachuuf nu faana kan hojjetantu jira. Bifa kanaan hojiiwwan gurguddaa kanaan duras hojjechaa turreerra bara 2015 immoo keessumaatti humna keenya cimsannee hojiiwwan gurguddaa bu'aa gurguddaa buusuu danda'an hojjenneerra jechuudha. Istiraatejikaalii Oromiyaa gargaaruu kan danda'an qorannoo fakkeenyaaf Koomishinii Karooraa Oromiyaa faana qorannoowwan gurguddaa hojjenne kun hojiirra oola jennee abdii qabna. Jijjiirama guddaa kan fidu Oromiyaa keessatti yeroo jalqabaaf dimogiraafik dividend kan jedhu yookaan dinagdee jirurraa hawaasni akkamitti fayyadama yookaan walitti dhufeenya hawaasummaaf baay'ina uummataa fi dinagdee jiru kan saayintifikaalii kan ittiin ilaalle qorannoo baay'ee bareedaa tokko akkasumas indaastiraal paarkii irrattis qonna magaalaa irrattis koomishinii kana faana taanee kan qoranne bu'aa guddaa kan buusu jenneeti kan ilaallu. Aadaan, aartii fi afaan Oromoo akka guddatuuf Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa hawwii qaba. Hawwii qofa osoo hin taane hojimaataanis tindhisaaru keessattuu duudhaalee sirna gadaa Oromootaa fi fira Oromootaa barsiisuuf hojjetaa jiru. Yuunivarsiitiin kun sadarkaa adda addaa keessa ceehee sadarkaa yuunivarsiitii kana gahe 2009 gaafa gara yuunivarsiitiitti ol guddatu gama kanaan hanqinni akka jiru ilaalamee gama kanaanis gama afaan aadaa dhimma Oromoof Oromummaa kana akka ilaaluu qabu kallattiin kaayameeti yeroo yuunivarsiitiitti guddatu sana guddate kanuma hordofee yuunivarsiitichi duwwaarraa ka'ee 2010 ogeessota dhimma kanarratti hojjetan beeksisa baasee qaxare achi booda instituutii kana 2011 keessa hundeessine muummee fookiloorii fi afaan Oromoo instituuticha jalatti hundeessine koorsiin sirna gadaa akka koman koorsiitti yookiin akka koorsii walootti dipaartimentoota hundaaf akka kennamus taasifne achiin booda instituutichi dura damee baatuu kana ture damee qorannoo Finfinnee jala gale erga achi gale hojii leenjii hojii qorannoo hojii gorsa adda addaa kennaa jira jechuudha akka instituutii kanatti gama kanaan xiyyeeffannoon yeroo kolleejjii ture keessattuu hin turre xiyyeeffannoo argatee erga yuunivarsiitii ta'e. Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti barnoota gadaa muummee hundaaf akka barnoota walootti kennuun birattis qorannoowwan adda addaa hojjetaa jiru. Keessattuu tajaajilaan uummataa duudhaa, aadaa, seenaa fi safuu Oromoo beekee akka hojjetu muuxannoowwan yuunivarsiitii adda addaa ilaalanii barnoota gadaa keessatti akka itti dabalan nutti himani. Gaafa muummee fookiloorii fi afaan Oromoo kana bannu muuxannoo bakka hundaa jiruudhaan fudhanne yuunivarsiitoota Bulee Horaa dabalatee muuxannoo fudhanneerra. Muummee kana banuudhaan yuunivarsiitii dursaa ka ta'e yuunivarsiitii Jimmaa irraa muuxannoo hedduu fudhanne. Kacarraa ta'e anis yuunivarsiiticha san ture waan ta'eef muuxannoo achi jiru fidee dhufeen wanni garaagarummaan xiqqoon jiraachuu danda'a. Buleen Horaa sirna gadaa kana PhD'dhaan maastersiidhaan kennaa jira. Mattuunis sadarkaa maastersiidhaan akka kennaa jiru quba qaba. Jimmis maastersii akkasuma PhD'dhaan akka kennaa jiru quba qaba. Muuxannoolee yuunivarsiitiiwwan kaan warra gurguddaa warra hangafa dura eegalan jiran irraa fudhannee akkaataa ammoo siviil sarvaantiidha asitti ka baratu paablik sarvaantiidha hojjetaatu barata akkaataa saniif akka ta'u sirni gadaa kun bakka hojiititti akkamitti hojiirra oola amma naamusa bakka hojii jennee leenjii yeroo adda addaa kennama gadaa keessa ammoo maaltu jira ka jedhu akka yuunivarsiitii kana wal simu gooneeti kan koorsii sirna gadaa kana eegallee jechuudha.
Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa maddi galii mootummaa akka dabalu qorannoon deeggaraa jira. Maddoota galii adda ba'an akka irratti hojjetaniif kallattii kennu. Kanaanis bu'aan argameera jedhani. Bu'aa qorannoo kanarratti ittiin karoorsuu jalqabaniiru. Rakkoolee bulchiinsa taaksii irratti mul'atanis ittiin hiikanii faayidaa guddaa irraa argachaa akka jiran fiidbaakiin kan jiru. Kanumarraa kan namatti mul'isu sassaabbiin galii bara baraan dabalaa akka deemu kan namatti agarsiisu. Biiroo galiiwwanii duwwaa odoo hin ta'in akkuma mootummaatittu galii naannoo keenyaa guddisuudhaaf akka inisheetifii tokkootitti kan qabatamee jiru pooteenshaalii aanaalee fi magaalaa qorannoodhaan beekamee haala saniin sassaabbiin galii akka dabalaa deemutti xiyyeeffannoo mootummaatis kan asirratti irra jiru. Miidhaa godaansi seeraan alaa lammiilee fi maqaa biyyaa irratti qabu irrattis Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hayyoota isaa bobbaasee qorachiisee jira. Qorannoo gaggeessinee baqan yookaan maagireeshin kan jennu sun jechuudha. Maddi isaa maalinni rakkoon isaa sababni isaa maalinni kan jedhu kanarratti sirriitti gadi fageenya jechuudha. Maddaa fi rakkoon inni qabu maaltu jira? Eessarraa ka'a? Eessaa maddaa? Maalinni sababni godaansa kanaa kan jedhus bal'inaan naannoo kanarratti kan jiru gaggeessineerra jechuudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa tajaajila seeraa bilisaas ni kenna. Tajaajilli seeraa bilisaan kennan warroota lamaan wal morman keessaa tokko qofaaf kennani. Wayita tajaajila bilisaa kennanis ulaagaa mataa isaanii qabu. Namoota harka qalleeyyii ta'an, namoota sababa hiyyummaatiin yookiin immoo sababa garaagaraatiin abukaatoo dhaabanii falmachuu hin dandeenye, dhimma isaanii gara mana murtii fiduu hin dandeenye tajaajila seeraa bilisaanii kennaafi jechuudha. So namoonni kunniin tajaajila kana argachuudhaaf ulaagaa isaanii irraa eeggamutu jira. Fakkeenyaaf harka qalleessa ta'uusaa bulchiinsa gandaarraa kan fidu yoo taate ragaa namtichi kun abukaatoo dhaabeetiin falmachuu hin danda'u waan jedhu bulchiinsa gandaarraa fida taanaan tajaajila gosa sadii nu bira argachuu danda'a. Tajaajila kennan hammayyeessuuf Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti caasaan mana hojii isaanii akka hojiif tolutti gurmeessanii hojiin wal fakkaatu bakka tokkotti raawwatama. Baruu barsiisuu qorannaallee of keessaa qaba. Tajaajila hawaasummaallee of keessaa qaba. Dabalataan kanaan dabalatamuun leenjii fi gorsa qabna. Maaliif Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa gorsaa mootummaa naannoo Oromiyaati jedhamee beekama. Aanarraa jalqabnee amma naannootti qoranne gara gorsaatti jijjiirree waajjiraalee gorsina jechaadha. Kanaaf kana gochuudhaaf daayirektoreetiin faasilitii dirqama jechaadha. Bakka deemnu hundattuu fakkeenyaaf leenjiin mootummaa naannoo Oromiyaa kennuuf qindeessu hundinuu nuun qindaa'a jechaadha. Waajjira kamiyyuu haa ta'u leenjiin nu biratti qindaa'a. Kuni dambiidhaan nuu kenname. Waajjiraaleen kamiyyuu faasilitii kenna fayyadamu. Kanaaf daayirektoreetiin faasilitii barbaachise bakka biraan jiru jechaadha kun. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hariiroo alaa fi keessaa cimsuuf hojjetaa jira. Hojiin of beeksisuu fi barsiisuus qixuma saniin hojjetuuf karoorsani. Qunnamtiin keenya naannolee biroo wajjiniinis biyya alaa wajjiniinis wanni inni gaggeessaa jirru baay'ee bal'ataa jira. Kanaaf yuunivarsiitiin kun koominitii naannoo wajjiniin illee wal qabate tajaajilli nuti koominiitiidhaaf bakka jiru kanatti magaalaa kanaafis akkasumas naannoodhaa kennaa jiru baay'ee bal'aadha jechuudha. Kuni kanarraa kan yoo madaallu yuunivarsiitiin keenya yeroodhaa kara yerootitti of fooyyessaa guddachaa bal'achaa kan dhufe ta'uu isaati. Akkaataa lamaan barsiisna. Inni dura barattootuma yuunivarsiitiin keenya qofti barsiisuu jira sagantaa idilee fi torbeetiin. Inni lammaffaa immoo waliigaltee imbaasii Amsterdam wajjin Neezerlaand wajjiidhaan ta'uudhaan barattoota seektara haqaa hojjettoota seektara haqaa fudhachuudhaan ni barsiisaa jechuudha. So specifically kan collaboration barsiisnu kana yoo ilaalle humna dandeettii raawwachiistummaa abbootii seeraatii fi abbootii alangaa naannoo Oromiyaa cimsuudhaaf waliigaltee imbaasii Neezerlaand akkasumas Virgin University of Amsterdam waliin ta'uudhaan barattoota digirii lammaffaa barsiisuu irratti argamna jechuudha. Yuunivarsiitichis akka inni
addunyaa irratti beekamtii argatuuf international organization adda addaa yuunivarsiitota biyya alaa adda addaa faan yuunivarsiitii biyya keessa adda addaa faan walii galtee MOU mallatteessaa jirra. Baay'ee isa kanarratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Yoo yuunivarsiitii yoo nu milkaa'e yuunivarsiitii biyya alaa faana warra waliin mallatteessine faana gara hojiitti yoo seenne yuunivarsiitiin kun addunyaa irratti illee amma ta'e accessibility ta'ee beekamtii argata.